meeshaaleen tunneen jechuudha. Meeshaan tunis hundisitu AliExpress irraa haala kana agartee as keessatti dhufti. Kan ammaan tana misaal akka gosa dhufe isa kanas akkasuma maayikii keessa dhufe kabiraas ni jira kunis jechuun ni jira. Amma kanas maayikii sanaa keessa dhufe meeshaan biroos ni jirti. Amma kun tirooppidii waayirles jedhama. Akkasuma mallee bultus qabachuu bultus amma kun kaameeraa halalarra kaatee jechuudha. Haala kana yoo kan itti qabdee kallattumaan si kaasa jechuudha. Kallattumaanii birdeetee nama raabaa midhaan michiin qabachuu achi kaameeraa kana bakka beekutti lafa kaata kanaan itti qabdee kaasaa jechuudha. Ammas akkamitti kun walii gadi biyaa seentimeetira 77 dheerata yeroo wal keessaa beektu dhiira kun amma tirooppidii waayirles jedhama bultus qabaachuu. Ammas kun tirooppidii yeroo wartee bakkuma jabanaa keessi bakkuma qamaatii teessutti jechuudha. Maddi kaatee sirkiitee irra kaatee kati wal fuudhaa cikin qabdinaan akka jettee araarufaan gisee dura gaggeessan hajjiqilirra hojjoon dame harka laatiin maddi kaatee itti wadaachuu kun amma maayikiidha. Maayikii kana akka walaaltanii gartanitti kunoo tus maayikiidha. Taan ammoo sirkiitti jala waloo kaamti kun aadaa chaarjeri isaati. Chaarjeri fudhachuu hundinuu chaarjeri fudhaa. Chaarjeri sirkii saamsiin gidduu ta'aa hundinuu ta'aa jechuudha. Karaa salphaadhaan jechuudha. Haala salphaa ta'een AliExpress irraa finnee asii hin geenye AliExpress gaa Harargee bahaa bakka godina aanaa gubbaa qorichaa bakka jedhamu jira. Harargee bahaa keessa ni faraddannaan jeen ammoo gubbaan qorichaa Harargee bahaa keessa ni jettee AliExpress jedhamu adeerkee tokko achi jira isarraa argatetti finnee makiinaan dhuftee numatti geesse noo ni faradda yoo ta'anis danda'a keessanii isinillee yoo ta'anii faraddanii kun ammaa tana tirooppidii gadaabe tirooppidii kun walii gaddiibi'a walii gaddiibeeti seentimeetira